Ashama harka fuunee daawwattoota aannolee Global Media oduu guyyaarraa qabannee isiniif dhiyaanneerraa oduu har'aa kan isinitti himu Antolcha Huseen. Guyyoota shaniif duulli hidhamtoota qeerroo Oromoo hidhaa baasuu aktivistoota Oromootiin yaamame guyyaa kaleessaa irraa eegalee gaggeeffamaa jira. Qeerroowwan Oromoo hedduun mana hidhaa keessatti dararamaa kan jiran yoo ta'u, mootummaan hanga ammaatti gadi dhiisuu didee godina Arsii Lixaa hidhaa waggaa 10 hanga 20tti itti murteessuun dararaa jiraachuun beekame. Kanumaan wal qabsiisuudhaan aktivistoonni Oromoo duulaa qeerroowwan kanneen hidhaa irraa gadi dhiisisuu gaggeessaa jiru. Hordoftoonni sooshaal miidiyaa hundinuu duula kanarraa qooda akka fudhatanii siyaamicha taasisan. Giddugalli aadaa Oromoo Salaalee magaalaa Fiicheetti ijaaramee guyyaa borii muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiin ni eebbifa jedhamee bal'inni isaa kinootiin. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad giddugala aadaa Oromoo Salaalee fi siidaa yaadannoo Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu magaalaa Fiicheetti ijaaramee boru ni eebbisiisu. Galmi kun baasii birrii miiliyoona 91.5 kan ijaarame yoo ta'u, bara 2015tti ture ijaarsi isaa kan eegalame. Keessoo isaatitti galmoota walgahii maqaa goota godinichaa Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu, Agarii Tulluu Magarsaa Badhaasaa yookaan Abunaa Phexros, Abbabaa Biqilaa Hayilamaariyaam Gammadaa fi Abbichuutiin kan moggaafaman qaba. Galmi guddichi giddugalichaa kan maqaa Birgeedar Jeneraal Taaddasaa moggaafames namoota 2000 qabachuu kan danda'udha. Giddugalichi sagantaawwan aartii, hawaasummaa fi siyaasa gurguddaa ni keessummeessa jedhamee eegama. Dabalataanis siidaan Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruus kan baasii birrii miiliyoona 3.8 ijaarame boruu Dr. Abiy Ahmadiin ni eebbisiifama jedhame. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti piroojeektii adda addaa eebbifamaa jiru. Sirna eebbaa kanarrattis qondaaltonni mootummaa olaanoon argamaniiru. Jaatanii Abdii waan isinitti himu qaba. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti guyyaa har'aa piroojeektoonni adda addaa eebbifamanii jiru. Sirna eebbaa kanarratti qondaaltonni mootummaa olaanoonis argamaniiru. Piroojeektoota eebbifaman keessaa giddugalli dargaggoo aanaa Dabra Libaanoositti birrii miiliyoona 2.7 waliin ijaarame isa tokko. Piroojeektoonni bishaan dhugaatii qulqulluu magaalaa Fiichee fi naannawa isheetti birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 9 waliin ijaaraman eebbifamanii jiru. Dabalataanis manneen barnootaa godinichaa keessatti birrii miiliyoona 24 waliin ijaaraman eebbifamanii jiru. Manneen barnootaa eebbifamanis mana barumsaa Caagaal aanaa Giraar Jaarsoo fi mana barumsaa Mukee Qulee aanaa Digaamitti argamanidha. Waajjirri seektaroota mootummaa godinaa Abbaa Darbee 4 baasii birrii miiliyoona 34 hojjetames eebbifamee jira. Sirna eebbaa kanarrattis hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo argamanii jiru. Manni maree ministeerotaa walgahii idilee 69ffaa har'aa gaggeesseen dhimmoota adda addaa irratti mari'achuun murtee dabarsee Jaatanii Abdii bal'ina isaa akka itti aanutti isin biraan gaha. Manni maree ministeerotaa walgahii idilee 69ffaa isaa har'a gaggeessuudhaan dhimmoota adda addaa irratti mari'achuun murteewwan dabarsee jira. Manni marichaa dhimma uummataatiif jecha qabiyyee lafaa gadhiifamuu fi beenyaa kaffalamu irratti wixinee labsii qophaa'e irratti mari'atee yaada fooyyinsa ida'uudhaan akka ragga'u mana maree bakka bu'oota uummataatiif ergee jira. Wixinee labsii gumruuka fooyyessuuf qophaa'e irratti mari'achuudhaan ragga'ee hojiirra akka oolu mana maree bakka bu'oota uummataatiif ergeera. Wixineewwan labsii waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi Israa'el jidduutti dhimmoota gumruukaa, turizimii fi qonnaa irratti waliin hojjechuuf ministeerri dhimma alaatiin qophaa'an irratti mari'atee akka ragga'u mana maree bakka bu'oota uummataatiif ergeera. Guyyaan Afrikaa guutuu ardii Afrikaatti kabajamaa jira. Dhaabbanni tokkummaa Afrikaa hundaa'ee ardii Afrikaa gara tokkummaatti kan fide baatii faranjootaa caamsaa 25 yoo ta'u, guyyaan kun guutuu ardiitti waggaa waggaadhaan ni kabajama. Biyya Hindiitti balaa ibiddaa mana barnootaa keessatti mudateen yoo xiqqaatee lubbuun barattoota 20 darbuun gabaafame. Qondaalonni biyyattii akka jiranitti balaa kana Gujaraat keessatti mudate. Kanaan barattoota du'aniin alatti 20 ol ammoo madaayanii waan waldhaanamaa jiran ta'uu beeksisan. Barattoonni balaa kanaan lubbuun isaanii dhaban hedduun isaanii osoo aaraan ukkaamamanii aara sandheefa fooqarraa utaalan darbuu isaanii gabaafame.
Egaan daawwattoota keenyaa oduun guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyaannee kanuma sagantaa keenyaa hafan biroo waliin turtii gaarii.